islaama lama walla'u jira. Anamma takka isaan lamaan Iraanis hin deeggaru Israa'elis hin deeggaru. Maaliif jennaan amma biyya Oromoonis bakka lama ta'eef adda wal fuutee warri kiristaanaati Israa'el gargaaraa warri kaanis yaadaa ni beekiga. Warri kaanis Israa'el kingi maay kingi jechuun jira. Ani isaan lamaanuu hin deeggaru. Maaliif jennaan biyyi lamaanuu diina uummata muslimaati jechuudha. Iraanis diina keenya. Israa'elis diina keenya jechuudha. Biyya diina islaamaa lamaatu walda'u jira. Xiqqoommoo wanni xiqqishoo nu gammachiisu dhahamuun Israa'el nu gammachiifti. Dhiiga gartee uummata daa'ima Filistiin akkasitti gaddoo itti sarrabbiin gartee kanaan irraa kafaluun adawwuma akka isii itti kaasee irraa kafaluun nu gammachiisa jechuudha. Hogguu aduwwiin teenya lamaan wal lolte nuti gartee yaa rabbi garii gariin ituma dhukkee walitti kaasii jenneetuma gammaduu qabna malee Israa'elillee goruu hin qabnu Iraanillee irra goruu hin qabnu maaliif jennaan isaan lamaanuu diina keenya ija takkaan isaan lamaanuu laallaan jedha akkasii nagayannaa bula.